Ajandaan dhabamee eeganamuu taa'e laayivii gubbatti qoloxiin gayyaa'e achi xiqqaa guddaan jecha wal akaa'e. Kun gabaabaa jedha akka waan mattaree hafarsoo qofaa mibiraa achi taree biyya qeequu fedha afaaniin jarjaree. Kun gurraacha jedha layyii wal fakkaataa ka ofiitu argamee hagam addaa ta'a ajandaa arginaan hunduman maraata. Gamaa fi gamanaa jechaa wal darbatee dimtsi gooriin lallee waan raajii hojjete icciitii qabatee dhoksee irra taa'e achiin kulliin namaa miira keessaa yaa'e. Askarii qaqalloo yoo duran leenjisee jaalusmeen jedhanis waa akeekkachiisee baga gadi fuute jedhee mirga qabda akkasitu qessaa malaawaa dadhabda. Doktorris gaafate laayivii gubbatti wanni sun teetuma baay'ee gurraachatti takka sodaan qabduuf taate dubbatti. Lakki tiyyaa miti layyii achi kaayee inni akkas jennaan miira keessaa yaa'e namoota hedduutu qoodarraa fudhate kuullee Yuusufaa fardeessee dubbate. Gurraattidha jette kasala fakkaatti tiyyaayyuu biratti inuma addaatti kirinshuut godhattee wal biratti ilaalti. Haadha faaxee faasirritti dubbataa leencuu gaafa rafe inuma qal'ataa gaafa achirraa ka'e bokkokee furdata. Aboo haati faaxee sun dhugaa dubbata.